Gaafi namoota baay'ee jechuudha. Wantoota na gaafatan keessaa egaa biyya keessatti osoo hin dadhabin akkasumas immoo osoo humna guddaa qarshii guddaa nama hin gaafatin waan xiqqoo irraa eegalanii waan guddaa irra gahuu ni danda'aman isiniin jechuu barbaada jechuudha. Har'a viidiyoo biraatii walitti deebinee jirra. Biddeen argitan kun maal akka ta'e maaliif akka bakka kana taa'e viidiyoo keessatti kan isiniif ibsu ta'a jechuudha. Egaa hojiin kabajaadha. Namni hojjete ni jijjiirama. Hojii tuffachuun hin barbaachisu yeroo baay'ee ni kanan jedhu jechuudha. Kanaaf hojii kabajnee yoo hojjenne ittiin jijjiiramuu dandeenya jechuudha. Inni guddaa sammuu keenya murteessinee naawwaadha jennee itti seenuudha. Argennus dhabnus jennee yoo sammuu keenya amansiisnee itti seenne hojiin kamiyyuu bu'a qabeessa jechuudha. Yoo nuti haala qabannaa birrii beekne, yoo nuti haala adeemsa kastamirii yookiin immoo maamila keenya ittiin qabachuu beekne hojiin kamiyyuu bu'a qabeessa jechuudha. Waa'ee biddeena kanaatillee isiniifan ibsa. Viidiyoo kana keessatti hanga dhumaa turtiin keessan na waliin haa ta'u isiniin jedha. Ashama harka fuunee hordoftoota masyaarsituu jirtu bakka jirteetti nageenya waaqayyo isiniif haa wayyatu. Guyyaa irraas viidiyoo birootii walitti deebinee jirra jechuudha. Baay'ee irraa wadii jira chaanaala jechuudha. Like share gochuu immoo hin dagatina. Wantoota isin fayyadu jechootan baay'ee dubbadhu keessaa muraasa tariitti fayyadamuu dandeessanii. Hanga fedhanillee anillee biyya ormaa hojjetan guyyaa tokko biyya keessan galuun hin oolu waan ta'eef jechuudha. Kanan isinan jechuu barbaadetanii egaa gaafii ijoolleen baay'een na gaafatan keessaa muraasa isiniif deebisuudhaaf nan yaala jechuudha. Waa'ee lukkuu irratti hojii gabii argamsiisuu waan akkasii warroonni na gaafatanii waa'ee meeshaalee waan akkasii san jechuudha. Osoon gara wanta biraan darbin irratti waa'ee meeshaa na gaafatan irratti yeroo baay'ee viidiyoo irratti hojjedhee jira. Meeshaa barbaadan yoo hin ergin kana jedhamee waagaa meeshaa sanii gaafachuudhaaf nama rakkisa. Meeshaan gargari waan ta'eef jechuudha. Kanumaaf fancalisa yeroo baay'ee warroonni keessan na gaafatan sagalee naa qabdan na barreessanillee jirtanii kanumaaf azimtadha jechuudha. Sababiin isaa namni yoo waan tokko barbaade meeshaa barbaadan san kana nuu gaafadhuttanii yoo meeshaa san ergitan meeshaa san qabee suuraa meeshaa sanii qabee akkasitti gaafachuu nan danda'a. Garuu walii galatti meeshaa gaafadhu yoo jettan kan isin barbaadan sun kam akka ta'e waan hin beekneef kanaaf callisuun filadhee jechuudha. Kanaadha biyya keessatti immoo namni baay'ee kaameraa hin jaalatu yeroo baay'ee deddeebi'ee jira. Kanaaf anzim jedhee jechuudha. Innaa waa'ee biddeena kana ittan deebi'a. Biddeenni kun hundi maaliif tolfamee maaliif as ta'a kan jedhu irratti illee viidiyoon sagalee irratti isiniif hojjedha jechuudha. Inni biraa immoo obboleettii waa'ee lukkuu na gaafatte lukkuun takka qarshii meeqan bitamti kan jette. Lukkuun akka lakkootiin garaagarummaa qabdi. Kan hanga 1,000 wayii jirti, kan 600, 700 jirti, 350 jirti, hanga 250 350 250 hin jirti. Caacutii garuu jechuudha. Caacutii sanis bittee guddistee hanga buuphaa siibututtis geechisuutiin ni dandeessa. Gurguddaan mootus galchuu ni dandeessa. Akka lukkuutiin waan ta'eefu kana jedhamee dubbachuudhaaf nama ulfaataa jechuudha. Darajaa qabanis hin jechuufanii lukkuu kormaan hanga 1,000 wayiiti. Tuun illee mootuu hin jirti. Dhaltumtuu jechuudha. Hanga 1,000 wayii akka lukkuutiin akka ulfaatina isaaniitiin kanan isinin jechuu barbaade jechuudha. Horsiisuun barbaada waan akkasii warroonni jettan hojiin kabajaadha. Rakkoo hin qabu. Erga murteessitanii itti seentanii hojiin kamiyyuu bu'aa ni qaba jechuudha. Hojii keessatti argachuunis jira, dhabuunis jira. Akka biyya ormaatinitti birrii lakkoofna yoo jenne garuu nuuf ta'uu dhabuu danda'a. 50,000 60,000 ji'aan inni argamuu dhabuu danda'a. Garuu mootu sammuu ofii boqachiisanii biyya ofiititti mana ofii jireenya ofiidhanii gaafa hojjetanii baay'ee tokko gammachuu guddaas qabasi. Baay'ee tokko namatti tolas jechuudha. Maaliif kan ormaatiyyuun hojjenna waan ta'eef kan keenya irraa yoo waan xiqqaa arganne homaa jechuu miti jechuudha. Birri guddaan akka biyya achiisanitti hin argamu ji'a keessatti jechuudha. Garuu mootu erga hojjete namni tokko erga waxxaree jabeessee hojjete
sababbiin inni ittiin hin jijjiiramneef tokkollee hin jiru jechuudha. Egaa mana amma ofii keessatti taa'anii osoo kiraayin kaffaliin hojiin hojjetamu baay'eetu jira jechuudha. Kan akka biddeena gogogaa, kan akka ambaashaa, kan akka baaltinnaawwan garaagaraa waan akkasii kana hojjetamu bu'aa qaba jechuudha. Kiraayin namarraa hin eegamu, gibirri hin jiru yoo kaffaltan mana ofii keessatti kan saraatanyaa qofaadha jechuudha. Warroonni biyya galtanii biddeen goggogaallee hojjechuu barbaadan hojjechuu ni dandeessanii. Egaa yeroo baay'ee namni viidiyoo irratti hojjetanii bu'aa qabaa waan akkasiiti jedhanii jechuudha. Sirriidha, bu'aa hin qaba, wanti bu'aa hin qabne hin jiru. Kan akka biddeenaa immoo atiraafiin hin jiru jechuudha. Hojjettanii warra hoteelaa suuqitti yoo as rakkabdan jechuudha. Warroonni fedhii qabdan hojjechuu ni dandeessanii. Egaa amma sa'aatiin kun nu biratti naannoo sa'aatii ganama keessaa sa'aatii 12ti jechuudha. Wanta qorsiidhaaf ganama biddeenni kun dhaqqabuudha jechuudha. Akkuma argaa jirtan biddeen baay'eetu jira gamanatti jechuudha. Kuni sa'aatii 12tti kan qophaa'edha jechuudha. Ofii keessanii dirqama hojjechuu osoo hin taane nama hojjisiisuu ni dandeessan ganzabaan jechuudha. Ganzaba kaffaltanii nama hojjisiisuu dandeessanii mana ofii keessatti yoo ta'e takkallee kisaaraa hin qabu sinin jechuufani. Akkuma argitan kunoo garana biddeena baay'eetu jira. Kuni warra as rakkabamu warra tajaajilaan tolchamedha jechuudha. Waan nama sodaachisuu hin qabu. Lixiin bukaayee yoo taa'e rakkoon qabu ajajaan tolchama. Biddeen hangana barbaanna yoo jedha biddeen hangasiisan tolchanii geechanii jechuudha. Narratti hafaa hin shaaggataa maaltaa jedhee wanti nama sodaachisu tokkollee hin jiru. Garuu bu'aa guddaa qaba jechuudha. Hojjedhaa jedhee isin gorsu kana jechuun ofii keessanii tolchaa jedhee isin gorsu maaliif jenna jireenya biyya ormaa keessatti baay'ee dadhabnee elektirikii irra dhaabbannaa hojiin humna nama nyaatti. Garuu namaan hojjisiisuu ni danda'ama jechuudha qarshiin kaffalameefi. Innaa kanaadha bu'aa guddaa qaba. Wantoota gaaffii isinitti ta'e immoo gaafachuu dandeessanii isinin jechuun jaaladha jechuudha. Koomentii yoo barreessitan viidiyoo koomentii barreeffama keessa ilaala isinii deebisuu nan danda'a. Wanta isin hin galle yoo jiraate wanti gaafachuu barbaadan yoo jiraate jechuudha. Jireenya biyya keessattis inuma jiraatama garuu taa'uun immoo hin barbaachisu jechuudha. Jecha nama dhaggeeffachuun hin barbaachisu. Namoonni yeroo baay'ee amilee nama cabsanii waan garaagaraa namaan jedhanii jechuudha. Tuffattanii bira yoo dabartanii hojii keessan dhaggeeffattan malee jechi nama hin ulfaata jechuudha. Gaafa isin hojii tokko eegaltan isaanis jechoota nama eegalanii maaliif jennaan namni akka yeroo baay'ee dubbadhu akka waan guddaa hojjettu barbaada malee waan ziqqi jettee hojjettu sanarraa waan qarshii argattuutti hin fakkaatu waan ta'eef jechuudha. Kanaaf hanga viidiyoo birootii walitti deebinutti turtii gaarii.